Waaqayyo nutti dubbata obboloota. Yeroo kana Waaqayyo nutti dubbatu kanaaf ulfina laachaa haala keessa jirru keessatti isa dhufee nu qaqqabatu kana gara ofii keenyaatti waamna. Dhuguma Waaqayyo galaanatti kenne qaba. Kanaaf Waaqayyo galaasiniif qaba. Galaanaaf qaba Waaqayyo. Kanaaf dubbii Waaqayyo keessaa kanan dubbisu sagalee Waaqayyo tokkoni isinii dubbisee asumaan itti fufa. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irraa ka'eessa jiruuni dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Maatiyos boqonnaa 11 wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 ka'ee hanga 30 jiru maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Yesuusi itti fufee isin warri itti dadhabdanii warri itti dhamaatanii dadhabdanii ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa. Ani boqonnaa isiniif nan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Anarraayis baraa anoo garraamiidhaa. Kanan gadoof deebisesi. Boqonnaas lubbuu keessanii fi in argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatusii salphaadha jedhe. Ameen. Iddoo kanarratti mata dureetti kenneetanii yeroo gabaabaadhaaf dubbii Waaqayyoo walii wajjin baranna. Yesuusi namoota gidduu attamitti deddeebi'aa ture. Personalitii Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoosi attamitti waggaa 2000 dura ilmaan namaa gidduu deddeebi'aa akka turee fi waan inni gochaa ture keessaa waan muraasa walii wajjin ilaala. Mee Waaqayyo akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanna. Guddaa goonee si galateeffanna yaa Waaqayyo. Ulfina siif laanna gooftaa keenya. Ati uumaa keenya, uumaa nama hundumaan ni taate gooftaa. Gooftaa gooftotaaf, waaqa waaqotaa, mootii moototaa. Ulfinni hundinuu waaqaaf lafarratti kan kee kan ta'e. Abbaa galataaf waaqa galataa kan taate. Waan hojjettuuf waan gootu hundumaatti sirrii kan taate. Al tokkollee irraa kan hin kaanne kan dogoggorre ati Waaqayyoodha. Beekumsa keen kan dubbattu humna waaqayyummaa keenis kan mul'attu aboon hundinuu kan waaqaaf lafaa harka kee keessa kan jiru. Hiikuufis hidhuufis aboo kan qabdu. Ijaaruufis diiguufis aboonsaa kan ta'e Waaqayyo. Amma gidduu keenyatti argame sitti baqannee maaddii keetti naannofnee sirraa kan argannu biddeen jireenyaa nyaachuuf hafuura kee dheebochaa fuula kee dura jirra. Waaqayyo yeroo kana nu gidduutti argame dhiyoo fagoo kan jirrutti mul'adhu. Cubbuu adda adda keenyaa nuuf dhiisi. Isa dhokataaf isa mul'ataa cubbuu keenyaatti nu qulqulleessi. Kan nu hadheessu fuula kee duratti ergama hammeenyaa nurraa rukuti. Yaa Waaqayyo ulfinni kee nu gidduutti mul'atu. Eenyuyyuu hin mul'atin. Eenyuufis ulfinni hin ta'in. Abbaan ulfinaa abbaan galataa si'i. Waaqayyo waan hojjetu hundumaatti dabarsinee galata isaaf ulfina isaa siif laanna. Nu gidduutti of mul'isi. Harka kee diriirfadhu. Sossokossaan kee dhaga'amu. Nu gidduu miilla kee fudhadhu adeemi. Iddoo dhibee keenyaa gahi. Ba'aa nurra jirus kaasi. Dubbii kee nutti dubbadhu ittiin nu fayyisi nu hambisi. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin si kadhanna. Ameen. Maqaan Waaqayyoo gooftaa maccaa haa galateeffamu. Sagalee Waaqayyoo nama dubbadhe yookaan dubbise wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 amma 30 isa jiru. Mata dureen irratti dubbachuudhaaf jedhee isiniif kenne Yesuus Kiristoosi eenyummaa namummaa isaa kanaan
akkamitti ilmaan namaa gidduu jiraate. Maaliif kana barachuun nu barbaachise yoo jettan obboloota koo? Kiristaanota taanee Kiristoositti lammaffaa dhalannee addunyaa kanarra yeroo jiraannu fakkeenya godhannee bifa fakkeenya isaatiitiin deddeebi'uun kan nuuf ta'u fakkeenya guddaa, fakkeenya fakkaattii addaa wal bira hin qabne kan qabu Yesuus Kiristoos moodeliin jireenya kiristaanummaa keenya. Kanaaf Yesuus Kiristoos attamitti dhufe, akkamitti nama fakkaate namoota gidduu deddeebi'aa ture, maal godhee nus achirraa maal baranna isa jedhuuf nu gargaara jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos tokkoffaa irratti namoota ba'aan jireenyaa itti ulfaate gara jireenyaaf gara boqonnaatti waamuudhaan deddeebi'e namoota gidduu Yesuus. Maqaan isaa galateeffamu. Ba'aan jireenyaa namootatti ulfaate. Isaaniin gara jireenyaaf gara boqonnaatti waamuudhaanitu namoota gidduu deddeebi'e Yesuus Kiristoos. Kanaafitu Luqqisiin amma dubbise kun ragaadha jechuudha. Isini ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara kottaa jechaa namoota gidduu deddeebi'e Yesuus. Maqaan isaa eebbifamu. Gara kottaa ba'aa baattanii hin dadhabina. Ba'aa nama madeessu, ba'aa ulfaataa, ba'aa namni baachuudhaaf ayyaana addaa kan hin qabaanne, ba'aa nama dhukkubsu, ba'aa nama dhiigsu, ba'aa biyyi lafaa nama baachisu, ba'aa foonni nama baachisu, ba'aa seexanni nama baachisu, ba'aa hamaa kana baattanii warri jiraattan karoorri jireenyaa kan isin harkaa bade. Waan qabattaniif waan gootan kan wallaaltan isin ba'aan kan isinitti ulfaate kottaa gara koo jedhe Yesuus. Kottaa gaafa jedhee waamuu Yesuus Kiristoos luqqisiima kanarratti karaa jireenyaatti agarsiisuudhaan gara jireenyaatti isaan fiduudhaan boqonnaa immoo lubbuu isaaniitiif laachuudhaanitu afeerraa guddaa kana godheef ilmaan namaatiif. Afeerraan kun anaaf isiniif qaqqabee jireenya nuuf ta'eera. Kanaaf Yesuus Kiristoos attamitti jiraate, akkamitti deddeebi'e yoo jettanii warra ba'aan jireenyaa goobekse, warra ba'aan jireenyaatti ulfaate kana boqonnaa lubbuu laachuufiif gara jireenyaatti akka isaan dhufaniif afeerraa gochaa fi namoota gidduu deddeebi'e Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos luqqisiima kanarratti gaafa dhaqxanii ilaaltanii ani garraamiidha. Kanan gad of deebise jedheetu dubbata. Maqaan isaa eebbifamu. Yesuus Kiristoos namoota gidduu gaafa dhufe, namoota gidduu gaafa deddeebi'e, personalitiin jireenya isaatii keessaa kwaalitiin nuyi arginu inni guddaan amma immoo maaliidha? Garraamummaa isaa. Gowwummaa isaa miti. Garraamummaa isaati. Garraamummaaf gowwummaan adda adda ta'uu isaan hubattu dheetan isinitti immoo barbaada. Garraamii ta'eetu Yesuus Kiristoos ilmaan namaa gidduu deddeebi'e. Haxxummaa addaa malee garraamummaadhaan deddeebi'e. Kan ammoo ofii isaatiif Yesuus Kiristoos dhugaa ba'e ani garraamiidha. Haaleluyyaa. Ani garraamiidha. Garraamummaa duwwaadhaan hin hafne Yesuus Kiristoos namoota gidduu yeroo deddeebi'e addunyaa kanarra. Kanan gad of deebiseedhaan Yesuus Kiristoos hambilee ta'uudhaan beekama yookaan isa gad of deebise ta'uudhaan beekama Yesuus Kiristoos. Gooftaa ta'ee utuu jiru akka garbichaatti namoota gidduu jiraate Yesuus Kiristoos. Hundumaa gochuu utuu danda'u akka nama waa gochuu hin dandeenyetti dadhabaaf fakkeesse garraamii ta'e namoota gidduu deddeebi'e Yesuus Kiristoos gara jireenyaatti namoota fiduudhaaf gad of deebisuudhaan mul'ate Yesuus. Yesuus garraamii erga ta'e ijoolleen Waaqayyoo maal ta'utu jira yoo jettan asumarraa argitu jechuudha.
garraamota ta'utu nutti jiraata jechuudha. Gad of deebisuun nu keessaa argamutti jira jechuudha obboloota. Ana manan ga'a, ani dandeetti akkasiin qaba, ani jabina manaan qaba, ani iddoo kanaaf sanan ga'e hin qabnu jechuudha. Waaqa ta'ee utuu jiru Yesuus duwwaa erga of godhe, garraamii erga ta'e, erga gad of deebise Yesuus Kiristoos irraa wanti nuyi barru isa kanaadha jechuudha. Moodeliin tajaajiltoota Yesuus kana jechuudha. Tajaajilaa Kiristoos Yesuus taane gad of deebisuun nu keessa hin jiru yoo ta'e, jireenyi keenya kun ija wangeelaatiin, ija dubbii kanaatiin gaaffii guddaa tokko jala galeera jechuudha. Garraamummaan hin jiru yoo ta'e, gad of deebisuun nu keessaan calaqqisu yoo ta'e, namoota gara qajeelinaatti, gara mootummaa Waaqayyootti, gara boqonnaa lubbuu isaaniitiif, qixa isaaniif ta'u, gara dubbii Waaqayyootti hin hafeerru yoo ta'e, nuun mallattoo jala jirra jechuudha. Tajaajiltoota qofa miti. Amantoonni ani Kiristoosiin beeka kan jennu, Kiristoositti kan jiraannu hundinuu jechuudha. Obbolootaa. Inni itti aanu Yesuus Kiristoos ba'aa namarraa fuudhuudhaanitu Yesuus Kiristoos namoota gidduu deddeebi'e jechuudha. Ba'aa namarraa fuudhuudhaan. Ba'aan namarraa fuudhu kun ba'aa jenneen nuyi barannu kun maalidha yoo jettan dubbadheen ture amma. Ba'aa biyyi lafaa namarra ka'a. Ba'aa yaaddoo, ba'aa jireenyaa, ba'aa seexanaan namarra jiru. Kana hundumaa namarraa fuudhuudhaan ba'aa dhukkuba hafuuraa, ba'aa dhukkuba foonii, lamxiin ba'aadha, jaamummaan ba'aadha, duudummaan ba'aadha, naafummaan ba'aadha, hafuuratti foonitti jaamummaan ba'aadha. Kana hundumaa namarraa fuudhuudhaan namoota gidduu deddeebi'e Yesuus Kiristoos. Nuun ambaasaaddoroota Yesuus Kiristoos taane lafa kanarra yeroo jiraannu namoonni hidhaa kanaaf baatanii jiraachuun ittiin jiru jechuudha. Ba'aa kana baatanii jiraachuun ittiin jiru jechuudha. Harka Waaqayyoo nuun diriiruutti jira jechuudha. Afaan Waaqayyoo taanee warra hidhaman hiikuudhaaf aboo kanaan socho'uutu nutti jira jechuudha obboloota ko. Inni nu keessaan hojjetu, inni nutti dhimma ba'u Waaqayyoodha maqaansaa. Maqaansaa kan galateeffame haa ta'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos namoota gidduu kan inni ittiin deddeebi'e ba'aa garaa garaa kana ba'aa addunyaan kun corrupted kan taate, addunyaan kun namarra keessu hafuuraan, fooniin, dhiigaan, diinaan, namaan, seexanaan wanta ta'u hunduma namarraa fuudhuudhaan namoota gidduu deddeebi'e Yesuus Kiristoos. Maqaansaa haa galateeffamu. Qabxii itti aanu irratti Yesuus Kiristoos karaa inni ittiin deddeebi'e, karaan jireenyatti geessu, karaa addaa, karaa biraa akka hin jirre, karaa isaa qophaan ta'uu isaa namoota hubachiisuudhaan deddeebi'e Yesuus Kiristoos. Karaan jireenyatti geessu, karaan gara abbaatti geessu, karaan mootummaa Waaqayyootti geessu, karaa isaa qophaan akka ta'e namoota barsiisuudhaan, hubachiisuudhaanitu namoota gidduu deddeebi'e Yesuus Kiristoos. Kana Yohaannis yeroo nu barreessu wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 5-6 gaafa dhaqxanii ilaaltanii nama Filiphos jedhamu tokkotu Yesuus Kiristoosiin akkas jedhee gaafate. Abbaan nu agarsiisi. Karichas hin beeknu gara abbaatti kan geessu. Inni kamiidhaa nu hubachiisi. Yaa Yesuus utuu nutti adda baatee hin deemin jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus Kiristoosii gaaffii inni gaafate kanatti fiilingii inni qabaate yookaan wanti itti dhaga'ame Yesuus Kiristoosiin badaan gammachiifne. Maaliif deebii Yesuus Kiristoos Filiphosiif kenne irraa argatu bara. Yaa Filiphos hamma yawwanaa isin wajjin jiraadhee attamitti abbaan nu agarsiisi jetta. Aniif abbaan tokko akka taane hin beektu, ani abbaa keessa, abbaan immoo na keessa akka ta'e Yesuus Kiristoos. Kanaafi
karichi abbaatti geessu dhugaan jireenyi anaadha jedheetutti. Yoo ana bartee abbaa barteetta. Yoo ani siif gale abbaan siif galeera. Yoo ani siif ife abbaanis siif ifeera jedheetutti. Kanaaf gara abbaa kan geessu karaan inni dhugaan anaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos gara jireenyaatti, gara abbaatti, gara mootummaa abbaatti namni karaa inni ittiin dhaqu karaa isaa qobaan akka ta'e namoota barsiisuuf hubachiisuudhaan jiraate namoota gidduu. Qabxii itti fufu Yesuus Kiristoos dhugaa namootatti dubbachuudhaan qabxii itti aanu irratti dhugaa namootatti dubbachuudhaan namoota gidduu deddeebi'e Yesuus. Dhugaa namootatti himaa ture Yesuus Kiristoos. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Dhugaan dhugaadha jedhetu dhugaatti himaa ture Yesuus Kiristoos. Eenyummaa namootaallee isa dhugaa itti dubbachaa namoota gidduu deddeebi'e Yesuus Kiristoos. Isa tolaadhaan tolaa ta'uusaa, isa hamaa ta'een hamaa ta'uusaa, isa karaa qajeelaarra jiru karaa qajeelaarra jirta jechuudhaan, isa karaa dabaarra jiru immoo karaa dabaarra jiraachuusaa itti himaa dhugaa ba'aa fi dhugaadha jedhee dubbachaa namoota gidduu deddeebi'e Yesuus Kiristoos. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Sagalee tokko yoo argitanii wangeela Maatiyos boqonnaa 12:33-34 isa kana argitu. Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 12:33-34 Yesuus Kiristoos fakkeenya tokko kaasee dubbata. Waa'ee ija mukaa isa hamaaf ija mukaa isa gaarii kaaseetu ija mukaa isa gaarii sana qabaadhaa jedhe. Ija mukaa isa hamaa sana hin ta'inaa jedheetutti dubbata. Ija mukaa gaarii qabaachuun muka gaariirraa ija gaariitu argamaa jedheetutti hima Yesuus. Iddoo kana irratti Yesuus Kiristoos kan inni itti dubbate warra Fariisotaati. Warri Fariisotaa yeroo baay'ee tajaajila Kiristoos Yesuusii fi eenyummaa isaatti hin ga'isu waanta ta'eef Yesuus itti hime. Isini ilmaan marrataati jedhee itti dubbate. Hamoota isin jedhee itti hime warra Fariisota kanatti. እናንተ የእፉኝት ልጆች ናቸው ወዴቱት ልበታ ፋና ማሪፈስ ኢስን ኢልሞ ለመረታት ኢስን ወራ ሐሞዳ ጀ ገሩ ከን ስንድንቅሲሱ ወራ ስርነ ዋቀፈና ቤከን አካታት ዋቀፈተን ሴረ ዋቀፈና አዳ ዋቀፈና አመለ ዋቀፈና Waa'ee Waaqayyoo beeku, waa'ee seera Musee beeku, waa'ee aadaa Yihuudootaa eegu, waa'ee sanbataa irratti eeggannaa gochuu kan isaan caalu hin jiru. Hammeenyi guddaan garuu garaa isaanii keessa waanta jiruuf dhimmi Waaqayyoo yookaan dhimmi Gooftaa Yesuus inni guddaan immoo dhimma garaa namaa waanta ta'eef Yesuus irra dibuu waan hin beekneef waan namni ta'e sana isa waan dubbatuuf isin ilmaan marrataati. Isin hamoota jedheetti dubbate. Asasaan afaan isaaniitiin dubbatu sanaan Yesuus Kiristoos hin qabamne. Yesuus Kiristoos jalaas ba'uu hin dandeenye. Isin hamoota jedheetti dubbate. Ilmaan marrataati isin. Dhugaatti jechuudha. Ijoolleen Waaqayyoo asirratti maal hubannaa jettanii yoo yaaddanii ija jabina akkasii nu barbaachisa bara kana. Nama qajeelaadhaan jallaa jechuun barbaachisu jechuudha. Nama Waaqayyoo qajeelaadha jedhe qajeelaadha jechuun barbaachisa. Nama Waaqayyo immoo ati sirrii miti ittiin jedhu sirrii miti ati ittiin jechuun barbaachisa. Haa fayyuuf, haa deebi'uuf, haa jiraatuuf, jireenya argatuuf. Gara jireenyaatti deebi'uuf qalbii jijjiirratuuf. Waaqayyo nama hamaadhaanii ati nama qajeelaadhaan jiru jechuudha. Kanaaf afaan Waaqayyoo taane ergaa yeroo dubbannu sagalee Waaqayyoo yeroo dabarsinu
eeggannaa guddaa gochuutu nuti jiraata. Keessumaa iddoo kanatti tajaajiltoonni. Ija jabina akkasii qabaachuun afaan Waaqayyoo ta'anii yaada Waaqayyoo tajaajilanii darbuun eebba guddaadha jechuudha. Gad of deebisuun utuma nama keessa argamu isa hamaa immoo ababbaluu miti jechuudha. Hamaadhaan hamaadha. Isa qajeelaan immoo ati qajeelaadha jechuun afaan Waaqayyoo ta'uu jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf bara kana waa baay'een isaa wal maka. Iddoo baay'eetti wal maka. Inni qajeelaanis inni hamaanis ergaan isaanii yeroo wal caaluu dadhabu. Raajinitti raajamu yeroo wal caaluu dadhabu. Isa hamaadhaan iyyuu caalaa iyyuu ati Waaqayyo kan si eebbise, Waaqayyo kan si jaallatu bara jedhamuudha barri. Baratti waa baay'een isaa nama wallaalchisudha jechuudha. Kanaaf dubbiin Waaqayyo yeroo hundumaa gadi fageenyaan hubachuun, qo'achuun, dubbifachuun mana ofiitti hiika dubbii isaatii isa namaaf kennu, isa dubbii isa namaaf ibsu, hafuura qulqulluu hafeeruun gara jireenya ofiitti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Obboloota ko, Yesuus Kiristoos Waaqa ta'eetu jiru gad of deebise. Jireenyi koof jireenyi tajaajiltoota na fakkaatanii, jireenyi koof jireenyi amantoota na fakkaatanii maal fakkaata? Gad of deebisuun nu keessa jira. Garraamummaan nu keessa jira. Gara jireenyaatti namoota waamuun nu keessa jira. Waa'ee namootaa warra ba'aa qaban, ba'aan itti ulfaateef ba'aa qabaanne kadhachuufiin waamicha guddaa kana taasisuufiin nu keessa jira. Waaqayyo kana barbaada. Maaliif Yesuus Kiristoos Waaqa ta'eetu jiru hamma du'a fannootti gad of deebisee jira. Filiphiyoosis boqonnaa 2 irra gaafatanii ilaaltanii gooftaa guddaa ta'eetu jiru duwwaa of godhe bifa garbichaa fudhate hamma du'aatti gad of deebisee. Hindue Waaqayyo abbaan garuu du'aa isa kaasee jira. Maqaan Waaqayyo kan galateeffamu. Boojuusaa sassaabbatee du'aa ka'e Yesuus. Jilbi hundinuu isaaf akka jilbeenfataniif, arrabni hundinuu galata isaa akka faarfatuuf ulfina kanaan du'aa isa kaase Waaqayyo abbaan. Yesuus garuu gad of deebisuudhaan tajaajila isaa jalqabee xumure. Hamma du'a fannootti. Gad of deebisuudhaan dallaa horii keessatti dhalate Yesuus Kiristoos. Gad of deebisuudhaan ba'aa koof ba'aa keessan baate fannoo irratti ol ba'e Yesuus Kiristoos. Hamma si'oolitti gadi bu'e. Abaaramaa fakkaatee abaarsa koof abaarsa keessan baate. Du'ee immoo namni Waaqayyo abbaan humna hafuura qulqulluutiin warra du'an gidduudhaa humnaan isa kaase. Obboloota ko, gad of deebisuun ka'umsa keenya. Ol of qabuun garuu kufaatii dursa jedha sagalee Waaqayyo. Yeroo baay'ee gad of deebisuu moo ol of qabuutu tajaajiltoota hedduu keessaa mul'ata yookaan calaqqisa. Amantoota irraa gad of deebisuu moo ol of qabuutu nu keessaa calaqqisa. Inni kun baay'ee of ilaaluu hafuura Waaqayyoo keessatti of to'atanii hafuura Waaqayyootiin amala ofii isa leenjifamne leenjisuu Waaqayyoof meeshaa mudaa hin qabne godhanii of dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kana eenyurraa baranna? Moodeliin isa kami? Kunoo Yesuus Kiristoos. Jireenyaan nama ta'e nama gidduu yeroo jiraate Yesuus Kiristoos kana hundumaatu irraa calaqqisaa ture jechuudha. Isa duwwaa miti. Namoota gidduu yeroo jiraate Yesuus Kiristoos warra isa yakkaniif dhiifama gochaa jiraate Yesuus. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Warra isa yakkaniif, warra isatti tufaniif, warra isatti ga'isaniif, warra isa darbataniif, warra isa kabalaniif, warra isa fannisaniif, warra isa waraananiif dhiifama gochaa fi sokkee tajaajila isaa ulfinaan xumuree Yesuus Kiristoos. Kana eessarraa argattu? Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 34 irra gaafa ilaaltani Yesuus Kiristoos akkas jedhee jedha. Yaa Abbaa, waan godhan hin beekaniiti isaaniif dhiisi. Yeroo isaan waraanan, yeroo isaan itti ga'isan,
Mee of buusi kaafannoo kanarraa. Mee of oolchi harka keenya keessa. Mee jedhi kana ni gaasaatti geessan. Gaafa isaan itti tufani. Waan godhan hin beekaniiti. Yaa abbaa kunis. Dhiifamni Yesuus Kiristoos namoota itti darbaniif godhaa jiraate dhiifama feekii miti. Yookaan dhiifama artifishaalii miti. Dhiifama irra keessaa miti. Yoon guddisee dubbadhe immoo dhiifama sobaa miti. Dhiifama dhugaadha. Dhiifama garaarraa. Dhiifama deebi'anii yakka sana yaadachuu hin dandeenye. Yesuus Kiristoos bifinni ittiin nu jaallate. Bifinni ittiin dhiifama ilmaan namaatiif godhe. Anaaf isiniif illee bifinni ittiin dhiifama nuuf godhe. Dhiifama yakka keenya deebi'ee yaadachuu hin dandeenye. Ameen. Namootni bara sana keessa turanii deddeebii Yesuus Kiristoos kanarraa jireenya isaarraa itti siqeenyaan jiraachaa kan turanii bartoota isaa keessumaa warri itti siqanii itti maxxananii wajjin deddeebi'aa turanii jireenya Yesuus Kiristoos kanaan chaalenjii ta'anii dhugaa inni godhu kanaan gad of deebisuu isaa kanaan lallabanni lallabuun jireenya inni jiraatuun garraamummaarraa mul'atuun warra gadadaman gidduutti argame warra qaraxxoota gidduu dhaqee rakkoo isaan qaban irraa kaasuudhaan jireenya inni jiraate kana hundumaan chaalenjii isaan godheera Yesuus Kiristoos. Araara gochuuf dhiifama gochuu isaatiin. Kanarraa kan ka'e waa tokkotu na dibaddoo kanarratti. Phexroosiin baay'een jaallan nama kana. Simoon Phexroosii iddoo tokkotti Yesuus Kiristoosiin wangeela Maatewos boqonnaa 18:35 irratti akkas jedhee dhufee gaafate Yesuus Kiristoosiin. Yaa gooftaatti obboleessi koo yookaan obboleettiin koo namni yoo na yakke ala torbaa kanan dhiisuu fedhe. Ala torba dhiisuufi ittiin jedhe. Noo jedhe Yesuus. Ala torba miti. Torba ala 70. Jechuu kan Yesuus Kiristoos barbaade maanni dhiisiif yeroo hundumaa. Lakkoofsa malee dhiisiif lakkoofsa malee irra darbiif araarami dhiisiif irraanfadhu. Amma ala torbaatti jedhe gaafate. No jedhe Yesuus. Dhiisiif dhiifama lakkoofsa hin qabne dhiisii fedhe. Nuun yoo walii dhiifne dhiifneerra yoo jenne yeroo baay'ee kanan arge kanan shaakale jireenya koo keessatti mana Waaqayyoo keessatti kanan hubadhe dhiifama hin irraanfatamne. Yesuus garuu kan inni barsiise kan inni jiraate dhiifama irraanfatamu. Cubbuu irraanfatamu dhiifama al tokko dhiisanii irraanfatan. Yaadanne namarratti lakkoofne garaa ofii keessatti haaloo hin qabanne dhiifama akkasii. Nuun yoo walii dhiifne dhiifama hin irraanfatamne. Dhiifama irra keessaa. Dhiifama akka dibaa abiddaa gaaf tokko galagalu nu keessa. Gaaf tokkos akka naan jetteen sii dhiise. Isa bara kaanis hin irraanfanne. Bara namootti dabalte. Kunoo ala sadaffaan moon dhufte gara koo. Fudhoo gaatisii waliin jennamu. Isa kana miti ijoollee Waaqayyo. Isa kana miti inni Kiristoos nu barsiise. Utuu waraananii dhiisiif. Waan ofii dhiisi abbaan moo kadhata. Ani dhiiseera ittiin lakkaa'u ittiin lakkaa'i jedha ture Yesuus. Dhiifama gochuudhaan namoonni dhiifama dhugaa akka waliif godhan barsiisuudhaan lafa kanarra jiraate Yesuus. Dhiifamni koof dhiifamni keessan dhiifamni namoota baay'ee qulqulloota baay'ee obboloota baay'ee gaafan ilaalu iddoo baay'ee warra Waaqayyoon hin beekne walitti araarsuutu salphaadha. Warra Waaqayyoon beekan
Adaraa waaqayyoo jettan shaakalaniiru baraniiru dhanna ta'eeraaf. Inni sun adaraa waaqayyoo jettan lafaa kaa'ee bu'a. Hin dhiisa. Inni mana waaqayyoo keessa bubbule adaraa waaqayyoo jedhame hin na'u. Kanaaf dhiifamni har'a iddoo baay'eetti nu arginu dhiifama qayyoota ana keessan fakkeesse qayyoota yeroo tokkoof ganama barii tokko fakkeenyaaf qayyoota ni jedhamu beektodhee yaada hurrii gaara tokko dhoksee fakkaata. Biiftuun amma baatutti gaafa biiftuun gadi baatu garuu iddoo sanarra tulluun sila mul'anne suutadhaa gaafa hurriin sun irraa ka'u of mul'isaa guddataa dhufa. Waaqayyo nu haa fayyisu har'a. Waaqayyo nutti araaramu. Garaan keenya harka waaqayyoon hin danqinu. Garaan keenya hafuura waaqayyootti kiyyoo hin ta'in. Haaloon keenya karaa waaqayyootti hin cufin. Ulfinni waaqayyoo haa darbu. Harki waaqayyoo haa diriirfatu. Haa deddeebi'u waaqayyo ijoollee isaa gidduu. Hidhaa gurguddaatu hiikamuu dide bara kana. Hidhaan kun hiikamu bara kana. Ba'aatu namarraa ka'uu dadhabe. Ba'aan jireenyaa utuma waaqessinuutuma faarfannuutuma lallabnuu kunu akkas goobatee deema namni. Ba'aan jireenyaa ammayyuu gadi cabsee ma jiraata namni. Waaqayyo anaaf siin lafa kanarratu nu kaa'ee jiru. Kottaan deebinaa. Kiristoos irraa maal baranne dubbii har'aatiin. Garraamummaa baranne. Gadoof deebisuu baranne. Gara jireenyaatti. Gara boqonnaa lubbuu aara galfii namaasa ta'e Kiristoositti. Gara mootummaa abbaatti namoota afeeruudhaan baranne. Isa duwwaa miti. Dhugaasa ta'e walitti dubbachuuf namatti dubbachuudhaan jiraachuu baranne. Gadoof deebisuu baranne. Garraamummaa baranne. Obboloota ko Yesuus Kiristoos akka itti deddeebi'e. Namoota nu yakkaniif dhiisuudhaan jiraachuu baranne Yesuus. Amma meeqaatti jedhe Phexros. Namoonni amma meeqaatti jettan jirtu laas keessa. Lakkoofsa isaa hin keenya irraanfadhu jedhe Gooftaan. Dhiisiif. Isa dhageenya waaqayyo nuuf eebbisu.